Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafoonii akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofummaa Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa viidiyoo gabaabduu tana keessatti Pause airdropidhaan kan wal qabate dirqama kaffaltii irraa argadha jettee yoo yaadde taaskiiwwan hojjechuu qabdanii fi kan malee xumuruu qabdan isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa Pause airdrop yeroo ammaa kana free market irratti gurguramaa jira. Free market jechuun osoo gabaadhaaf Pause airdrop listi ta'ee yookaan eebbifamee hin dhiyaatin duraan dursee gatiin akka tilmaamamuuf free market irratti ni gurgurama. So achirratti gurguramaa jira. Waliti wala adda irratti yeroo amma kana jechuudha. Jabaatanii hojjechuu qabdanii yeroo xumuraa irra gahuu isaa kan ibsuudha. Free market irratti listi ta'ee taanaan yeroo gabaabaa keessatti listi ta'ee eebbifamee tookinii mataa ofii danda'e ta'ee isiniif kaffala jechuudha. So kanaafiyyuu yeroo haftee gabaabduu kana keessatti Pause airdrop hojjechuudhaan qarshii gaarii akka irraa argattan abdiin qaba. Akkaataa ittiin taaskiiwwan kanneen raawwachuu dandeessan isiniif ibsa. Taaskiiwwan kun yeroo gabaabaatti hafee tokko tokko isaaniitii wajjin ilaalla. Hanqanumatti nafaana turan. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa jalqaba irratti Pause airdrop keessa erga seentanii booda arne keessa seentanii ergasii immoo limited keessatti taaskiiwwan hojjetaman lama dhufanii jiran. Taaskiiwwan kanneen lama raawwachuudhaan salphumatti dhaggeeffata kan koo kooyinii argachuu dandeessan. Kooyinii kana loo sassabachuu dandeessanii. Inni biraa immoo inni murteessaa ta'e daashboordii isaaniitiin join gochuudha. Daashboordii isaanii join gochuun murteessaadha. Daashboordii karaa websaayitiin qabanii so as jirratti join gochuudha. Sa'aatii 12 hafee dafaatee hojjedha akkuma viidiyoo kana gallakkiseen jechuudha. Inni biraa immoo partners keessatti kan argamu taaskiiwwan kunniin baay'ee tokko salphaadha. Isaan kanneen start gochuudhaan join gootanii ergasii immoo check jedhutu isin dhufa jechuudha. Egaa taaskiiwwan kanneen raawwattanii booda check jedhutu isin dhufa. Isa jalqaba kanarratti check jedhu sanarratti kilik gochuudhaan salphumatti coin kan argachuu dandeessanii. Isa airdrop rookoo jedhu kana illee akkuma asirratti argatan check gootanii ergasii immoo claim jedhu kanatti isin dhufa. Ergasii immoo claim gochuudhaan isa kana baafachuu dandeessan. Claim isa kana immoo go yoo isin jiru taate go jettanii ergasii duuba deebi'uudhaan claim jedhu isin dhufa. Ergasii immoo claim gootanii baafachuu dandeessanii. Walumaa galatti coin meeqa isiniif kenna? Asi 1000 jechuudha. Kun kudha jaha argattu jechuudha. Ala 4 so kanneen claim gochuudhaan salphumatti baafachuu dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan coinii asirratti illee wal sassabachuu dandeessanii partners keessa seentanii jechuudha. Inni haarufni dhaggeeffata kan asirratti dhufe maalidha? Lammaffaan asirratti dhufe limitedidha. Limitediin kun yeroo gabaabaa keessatti xumurama. Sa'aatii 12 qofatu hafee so kanaafiyyuu yeroo gabaabduu kana keessatti hojjechuudhaan xumuraadha. Xumuuraaf immoo maal gootanii isa jalqabaa kana armiin kan jedhu kana channel isaanii follow gochuudha. Akkuma asirratti argatan Telegram irratti start kan jedhu kana kilik gootanii salphaadha. Baay'ee tokko salphaadha. Ergasii immoo gara Telegram channel isaaniitti isin fudhatanii ergasii immoo join gootanii ergasii immoo gara Pause airdrop itti deebitanii taaskii kana xumurtanii jirtanii jechuudha. Ergasii immoo isa lammaffaas isa kana check jedhu kana kilik gochuudhaan check gootan claim akka kan jedhu akka isin fiduuf jechuudha. Check jedhu kana kilik gootan. Isa lammaffaas hangasii check nu faa godhu. Ergasii isa lammaffaa kana immoo dashboard isaanii join gochuudha. Dashboard join gochuudhaaf start kan jedhu kana kilik gootanii baay'ee tokko salphaadha. Gara website isaaniitti kan isin fudhatan jechuudha. Dashboardiin isaanii website irratti argama. Gara website isaaniitti isin fudhata. Ergasii gara website isaaniitti isin fudhata jechuudha. Hanga ammaatti nam membariin isaanii 360 gahee jira jechuudha. Yeroo gabaabduu kana keessatti gara dashboard isaanii gara website isaaniitti isin fudhatanii ergasii immoo accept invite kan jedhu kana kilik gochuudhaan gara Play Store irratti isin fudhata. Play Store irraa immoo Discord kan jedhu kana isa kana ni buufattan jechuudha. Isa kana ni buufattanii gara bilbila keessanitti erga isatti fayyadamuu jalqabdanii taaskiin kun isiniif hojjetama jechuudha. Yeroon qabu waan ta'eef so taaskii kana isa kana buufattanii gara Discord kanatti fayyadamuu dandeessan application kanatti jechuudha. Garamitti deebitanii gara Telegram keessanitti deebitanii salphumatti inni kun maal isiniif ta'a? Claim kan jedhutu isin dhufa jechuudha. Check kan jedhu dhufa. Check kan jedhu sanarra kilik gootan claim kan jedhu dhufa. Claim gootanii salphuma baafachuu dandeessanii. Isa jalqaba immoo check nuuf godhee jira. Ergasii immoo claim gochuudhaan 5,000 Pause 5,000 coin isaa argachuu dandeessan jechuudha. Egaa isa kanas asirratti claim gootan jechuudha. Isa kanas claim gootanii isin dhufa jechuudha. Isa partners keessa yeroo seentan immoo isa duratti claim waan gooneef haala kanaan baafachuu dandeessanii. Baafachuudhaan immoo asirratti dhaggeeffatan koo 4,000 qabanii taaskiiwwan 4dha. 16,000dha jechuudha. Coin isiniif kennu jechuudha. Haala kanaan isa kana raawwachuu hin dagatinadha. Discord kana join gochuudhaan dhaggeeffatan koo salphumatti application kana buufachuudhaan join gootanii egaa taaskii kana xumuruu hin raawwatinadha. No reward isin jedha. Reward isiniif kenna yoo kan xumurtan taate an already ganaa bu'aa jira. Yeroo narraa fudhata waan ta'eef jechuudha. Egaa kana fakkaata Pause airdropidhaan yeroo gabaabaa keessatti listi ta'a. Akkaataa itti walletidhaan wal quunnamsiiftan kanaan dura baay'inaan isinitti agarsiisee jira. Wantoota bal'aa jechuudha. Yeroo listi ta'etti immoo akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Pause airdropidhaan kan wal qabate kana fakkaata. Kan rafee namtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Hora bulaa.